Ni maal akka maal jechuudha maal godhi jechuudha. Maal siin jetti immoo ofumaa dubbii funaanta mati. Qarshii gadda qamadii gurgurta sana Finfinneeti. Har'as naan jedha. Ati silaa dubbii qabdaa irraa hir'istee gashite kan taane qarshiidhaan gadda qamadii gurgurta sana. Kiisi maal abbaa ishee maal abbaa ishee fiddi maal abbaa ishee fiddi attamitti akkas jettaa akkamatam akkas taanaan balleessaa si jechuudha. Dhugaan sitti madurooma dhuguma siin jechaa jira. Maallaqni dheengadda fidde suni ati ijoollee magaalatti barattu isheef ergama kan boontuu fi kan faanoseedhaaf ergamu naan hin jenne maalee dubbiin kuni dubartiin barattee dhiistee baratanis maallaa fudhanii dubartiin barattee dhiistee isaan sanuma gooroo keessan baan nama na sammuu situ qooma isiini tori siin qaba. Duroma dubartii barsiifachuuni ila harka waaqaatti oli qoo akka ta'e wallaalteen moon irraanfatti dubartiin baratteedhaaf dubbii hanqaa qubisti lakkina mana akka tirree hin jedhiin kan goota meeqa deessu war dubartiidhaam baanoo seen keessi akkasuma sii galee ila waan dubartiin kan mormaati yoomiyyuu kanaaf kan maallaqa keetiin agte ittiin dhugdee fitte ela dhageessa si kan kolfanii wallaale ciniinna sanyootiin dammaqaa jedhani ani sirriidha dhugaan siin jedha. Ishii tana anumatu bidee dhufee akka barbaadetti kunoo. Yeroo dhabne kuniti. Yeroo dhabne kun immoo kan jalaa jira. Yeroo dhisiifta akkanatti jira. Qabaatu afachi qabaatu jira. Akkanatti hodhi jiirteeti kana baddaara ni tuffattee. Najira abdaadni taajiraatti son biraan ani kanaba akkattinni miidhagu kanaba ele daa'im buusu gaarabdiin sitti haaruma manaa natti jedhiga namni si nama laala atau akka faanu magaa ila uffattu bare achitti dhuftee immoo nama jidduutti tole fayyaanaa namni naagal jetteere allume lee galla ittiin jedhe maal barbaade immoo maal tigaluun iyyuu attam alaa aduutu nu guba mana ammoo neetiitu nu guba garamitti lakki ati maqaa haadha manaa keen kaasii ijoollee keenya barsiifannu jireenya keenya fooyyeffannuutu amma dubbii amma kana sitti taa'e sitti
naannoo waan akkasii godhu. Amma dhugumaate aduun si gubde moo hin gubne beelatti? Aduun si hin gubne? Kanaan nan gubne. Nan gubne fayyisa. Beekotni gamas deemne takka takka fudhannee sanaa booda immoo ittumatti anaaf jennee qabbaneeffannee deebina. Wayyu si dhungattonumaan dhungattu malee maal mallakoorra marmaartaa jedhani caalii araarsoo. Meekottu marmaarii hollaafa fakkaattu bulteen tawwaaqaatii fuuta na dhungadhu. Fayyisa takka takka fudhannee dhumaa gara qeetti deemuudhaaf. Ani kanan jedhu ani kanan siin jedhu yoonni dhugaa siin jedha horii kan asiif achi akkasitti faffacaaftu ati waanumatti xaarteettu waanumatti dafqiti tasuma waanumatti xaarteettu iyyuu fakkaattu kana beektaati. Itti xaaruun keenya eessattuu la jetteetu yoo mana geessine niitiin abaaramtuun sun ni faffacaas isheetti kennuun koo akka hin taanetti faffacaasitutti jechuu kooti miti. Niitii kee maqaa isheen isheen haadha manaa gaariidha. Amma mee dhuguman siin jedha ani amma niitiin kee maaluma balleessi kan horii faffacaasus haati duruu abokaatoo isheetti maaltu si danda'a miti. Egaa amma deemneedhuma waa tokko tokko fudhannu. Tole egaa akkasaa goonu ati dafiiti fudhadhuuti kottu anus egaa suuqii ga'ee waa xiqqoo ishee ijoolleef biteetaniin gala. Ela asumatti wal arginu. Anis deemeera achumatti natti kottu malee achumatti natti kottu. Asitti wal arginu. Jettee? Akka wayyuma godhiroo. Naguma. Fayyaa keetii. Akkamree? Jirra jirra. Baddanoo. Akkam jiru? Waan jedhu. Naguma. Chaya gara lafetti Roman male chaya gara lafetti Bekadis ne male yartu yom tagat Come on Si, conta Ya Vamos a ver Maakir kirtaa buusi. Yaa gaditti qabannaan ulee akkamitti
yaa gaditti qabannaa nulee akkamitti har'a eenyu akka dhiira ta'e egaa wal argina. Aizoo kaataa qawwee imalaan gatteekkisan dawwee. Aizoo maa fokkortaa jabaan namarraa hiika kokkorta. Kana gooti gaayoolle. Manda. Gaadhi hin jiru moo maal nama dhiistee as fiigde? Jira. Salphadhee kana takka dhaqeen ala way godhadhee qabbaneeffatee dhufa jechuufi. Kana siinan jedha. Qixxee teessee daadhii namaan dhugnaan qixxee moofseete jartuu takka takka. Aizoo maa fokkortaa jabaan namarraa hiika kokkorta. Aizoo maa fokkortaa jabaan namarraa hiika kokkorta. Sosarooni dadhabanii ajaa'ilee bullee gaabanii ajaa'ilee sulee gaabanii. Isa maalirraa gootan isa dhugaa. Ani kana hin jedhu akkasumatti daadhiitti mataarra si kortee tarii. Maal korti? Yoo callisanii ilaalani irra baati malee. Irra baati. Ati midhaan kee kan gurgurattee fiddee mana daadhiitti olii gadi onni facaastu si mararuun waan siif ta'uuf waan siif hin taane addaan baafattee toon beekin nama tuffachiiftee unuunis maqaan nuu dhoofite. Amma deemtamoo hin deemu. Eeyyee. Adabii lilliqaatuma kanarraa kun fiqaaduma. Adabii lilliqaatuma kanarraa kun fiqaaduma. Hijibbaatuma. Eenyu akka dhiira ta'e wal arginaan. Wal arginaan siin jedhe. Ati nama biraa wajjiniin keessa wal seensistanii waan biraa hojjechaa jiru. Haadha manaa ofiitiin ala sagaagaluun kun dubbii akka fidu beektaa waan beektu. Maatii keetti maal akka fittee dhuftu beektaa. Haadha manaa keetti keessumaa haadha manaa keessa si jaallattu. Ijoollee kee ishee si wajjin malee irbaata nyaannetti. Ishee teessee si eegdu wajjin maal akka geessitu beektaa jedha. Beektaa? Beektuu uummataa fi beektuu? Beektaa? Dirooma. Hawwaniiti maal akka jettee fuutanii yaadatta? Hawwaniin kan keenyumaa duune malee hin gadhiifnu tasuma ambattis hin laannu wanni jettee geeratte kana hin yaadatta? Inni irraa ammu maaliin? Obboleef eessa deemtee? Dirooma. Kot. Obboleef. Yeroo maal akka keessa jiru beektaa? Jarree kana lamaan isaanii maal akka ta'an beektaa? Beektu? Hin beeku gooftaa ko. Hin beektu taanaan irraa qabeetii bada. Haadha warra kanaan ati ofii keetii ati dhiiga kee qoratamtee hin beektaa? Dhiiga kee? Maalan fakkaadha nama dhiigni koo jechuun? Dhiigni koo jechuun jarreen kana lamaan isaanii yommuu tartiibaan gaaf tokko isa tokko wajjin hin bultu. Maal akkasitti fidanii dhufan? Ofii keemmoo maal akka isaaniitti geessitu hin beektaa? Ani maalan godha? Inni kun shaashinaaf jiffaadha si wajjin hin bula. Inni sun kophee fide anatti bulcha jedha. Ani immoo buddeen kooti maaliin godhataniitu? Egaa yaa jarana sadan keessanuu meena dhaggeeffataame.
Elaa dhiiga keessa utuun qoratamii haadha manaa keessaniitiin ala isheen dubartiin immoo abbaa manaa keetiin ala sagaagaluun dhibee maal akka fidee dhibee maal akka nama biraatti akka dabarsu isinoo of qoratanii beektu dhiiga keessan beektaa bolee ha atoon beektaa duroo siiran jedhaa ha of qorattee dhiiga kee argitee of beektaa maalummaa kee of hubatte atoo bolee ani buddeen kooti isaan maaf na jeequ natti nufii na kidi barbaadu nama raasinaana kottu deebi kottu baqachuu otoo hin ta'in baqachuun dhukkubicha baqachuun dhiira wajjin sagaagalu dhiiga ofii eega qulqulleessatanii booda nama tokkotti murtaa'anii jireenya ofii fooyyessachuudha kan malee baqatanii amma kan baqachuu qabdu dhukkubi ijaa kanaaf maal gochuu qabdu dhaqxee qoratamtee ubbaruu isi atis hin gaddiin jireenyatu kana si godhe abiinsatu kana si godhe si galee kanaaf gadduun qabdu akka kenna hubatan namoonni hundi kan garuu qodaan isaanitti fakkaata nama isaanitti fakkaata naanni akka buliitti qaban akka haadha qaban manaa naaf yaadani isi akka sitti maal jira rakkinadha amma ila fayyaa kee baruuf boodha keetii ati akkuma isaanii qorataniiti obban isi taate obboleessu ana wajjin xiiqii qabatte yoo ta'e kanaan booda buufata fayyaa aanaa keenya yeroo dhaqneetoo dhiiga keenya qoratannee aniifatis akkanatti xiiqiidhaan walitti deemuun faayidaa nuuf fida. Kanaafuu dhiiga keenya qoratannee qulqulluu haa ta'an mana keenyatti haa deemnu aniifatis firoon walii isaaniitu waliin nagaadhaan jaalalaan waliin haa jiran. Kanaafuu abba duroo deemu kiyya. Si qofaa miti isheen fayyisaa mi'as kun maal kophee bishaashiin bite kun dhibaayyuuf naafa taatu fayyisaa siif qaleen siif galee caala namichi sun akkanan dursine.